kabajamtoota daawwattoota tiiktookii akkam jirtu nagaadha. Gaafii inbox naa gootan gaafii baay'ee isaa nan argaa. Namni yeroo ammaa kana keessa akkanatti jira atakkamti yeroo namni hamma yoomitti yeroo namni akkanatti wanta jedhee namni si beekaa calliftaa nittanii natti babarreessaa turtanii awwaan akkasii doqachuu hin jaalladhu. Nan gaddaa maalitti gaddisaa hojjettanii abbaa dhabuu keenyatti nan gaddaa. Anatutti abbaadha waan jedhamu dhabuu keenyatti abbooma dhabuu keenyatti nan gadda. Kana jechuun marii dhabuu keenyatti nan gadda. Inni bahaa isa kaabaatiin mari'achuu dhabuu irratti nan gadda. Inni kaabaa isa bahaatiin mari'achuu dhabuu irratti waliin qabnu jechuu irratti nan gadda. Fatwaan abbaa dhabuu irratti harka namaa gariitti galuu siittis nan gadda. Maaliif jennaanii biyya ulamaa beekaa mukti biyya keenyaatu iyyuu nama of jalaa baasee baay'ee isaa qaba. 80 meeqa laata sheemoksaa su'aalaa bira dhaqee bira bulee akka isaan itti qaraasisan argee mataa koo keessatti hafee akka ulamaan biyya keenyaa sanarraa ka'eetan yaalima baddaa gammoojjiin qobsiisuu jaahila wallaalaa haija banachiisuu. Sheemusaa su'aalaatu mataa koo keessa dhufnaanan jecha kana jedhe. Sheemusaa su'aalaa saleenii irra ciisu waan isaan irra ciisan illee argee garaanis na gubatee akka isaanitti jiraatanus argee har'a keessatti immoo yeroon akkatti jirru kana argee rabbi jazaa keessan isiniif akka kaffalu darasaanis hin gabbaaftan sheek Musaanii fi fakkaattonni isaanii jechuu kooti. Namoonni baay'ee qabna qaaba akkuma adda addaa iyyuu qaaba kibba bakkuma adda addaati iyyuu namoonni akka isaanii kun hin jiran jechuuf osoo hin ta'in akka fakkeenyaatti amma kaafadhe waan namni harka keessa akka alimaatti isaan irra na beeku hin jiru. Shee Musaa Su'aalaa alaa namni na beeku jiranatti jechuun shee amattoo hidhattaan si namni na beeku shee Musaa Su'aalaati. Namni dhaqee ziyaaree zabana namni waliin gaafanne waliin barbaanne keessa dhaqee bira bulee gammoojjii sana keessatti waan isaan nyaatan ulaalee waan isaan dhugan ulaalee akka isaanitti uummata kana walitti waan boolla isaan keessa qubatanii hawaasa kana barsiifachuudhaaf taaban ulaaleetanii wanta jedhe kan wannan isinii kaasuuf har'a keessatti yeroo ammaa kana keessatti sa'aatii mas'alaa deebifnu keessa jirraa laata. Namni iddoo kana inni kaanii waan namni tokko balleesse biyyaa kennuun kun hin fakkaatti moo tarii isaantu biyya namoota warra fatwaa kennutu biyya bakka bu'ee kenne dhuguma yoo biyya bakka bu'anii kennanii yoo gaafiin sun dhuguma fatwaa ta'e gaafiin suni gaafii sanatti hin fakkaatu fatwaa sanatti hin fakkaatu akka haasicharraa yeroon ka'e fatwaas hin fakkaatu gaafiis hin fakkaatu jennaanii masjiidni guutuu Harargee keessa jiru birrii jimaatiin ijaarame an halaalaa faraama keessa hin galu wal qabdi ulamaa qabdi wanti beekaa qabdi hayyuu qabdi abba qabdi. مع ذلك كانوا ما وجني مو مسجد نجمان كيسا جمان كيسا قودن قبل يوجراته مسجد ورا مقالا كان فايوتات ماله باديام بيا كينيا كوما تمان حسابهم جماعة عن إجارة عن جماعة للشانجرو جماعة رمسانجرو على ما فلا لكيس إن دي أسوراته كوني إبادي حرامي جنانو سونتاني بيا باقب دي علماء كينيا وانجريناتي مفتين ما حرامنيا تادو أني جتشون نمتول فاتي utumallee harama ta'e eenyuun akka waa jedhaa jirtu hubatteettaa agarteettaa siilalee utumallee haramallee mataa keessa jette haramni harama halaallee halaala miti uslubni haasawoo akka kana tokko lammaffaa sa'aatiin keessa waa harama jennuu fi sa'aatiin keessa halaalaa jennu sa'aatii kana sa'aatii ijoolleen gazzaa qalamtu maaf sa'a kana filattan maaliif sa'a kana ajandaa gootanii ijoollee baatiif ijoollee dhiyaatiin jettanii maqaa biyyaa maqaa dhaattanii maaliif asnu tarkifto islaama rasmi asarkiftan akka kootti jettanii naasoftanu yoo namni fatwaa godhaa isiniin jedhe sheeka fatwaa gootan akka kootti an akkanan jedhe jettanii jibbaa keessanii ibsattanu yoo jibbaa qabaattanis yoo jaalala qabaattanis akka kootti anin jaalladhu akka kootti usluuba haasaatu akkasi an akka kootti maaliif jennaan nama baay'ee bakka bu'anii haasa'uun kun xiqqoo nulfaatu. علماء جمّا قوتو بكبواني علماء ولا قوتو بكبواني علماء بالين قبضوا علماء أرجين قبضوا بكبواني هاسون حرام اللي هتو مريم برباچفتو بالي احتمال جت انجتو بالي احتمال جت أرسي أنا كان جري احتمال جت
إلى بيتني هو هرجع أن كان جدي أتوه مال جد سلا أكنا يرمون يروكيس أكنا جنو كيس إنجرو يروكيس أكنا جنو موين كبان نجتنو أكان أسلوب هذا أكاتن أسلوب هذا هرجع بها كبين يهتبي كان أبونا جل كبيدار وأبونا تيامر فيجر سكورة قوتم بكاررجع برين كيس سامسجيني جمان كم ننجرو إيش حرامك كيس صلاة تاجرا ومن كينيا جرو دقالا إني أنا رمضان جرو على الجانجرو إيش تولمو هواسا كينيا كبجما إني حرامته حلالته أكيد ولتاسا أن وكنا أدبني علماء أكنا أدبويتي يواسا أنا كننجدا إلا يوشيك كولا يواسا وندير كمتاتي أنا كننجدا أكا يادكوتي تنجتنو ما بيا برتني اللي مجتو حرام ملي أكيد تيمانو انجروما أنا أفسيس تكسري داجد على لهاسا ما نمني رومو قارنة ولا ديانين كيسات تقولوا نفسيتي تكسري تامي كنت ناسفنا ولينجل هاي يوم لي إيه ساتينو جلا قدانا جرا أكتي ولتاسا أني بيا بكبوتني أمنتي بكبوتني هاسا أجرتني مكا أمنتي أفتني مكا بيا مكا سبا مكا ددفتن إيش جماعة أبي سلامة قفا اتقافتمان أكنا سلامة قفا نمن بران قبدو نمن تفجر ماجرو كم بران قبدو تولي حجي هم يوانا وقا دبميك أمني كين يبري جماعتين قولي قبونو أجين سامفشالي وردويو فور ربي تكافو ورقنو جدام ياس آما جرامتي وردود حج أنجمانا للچو هنا الرمسو موجيساتي إلا چانك أبو ليني موف ما جنان ساعتي إلمان فلسطين ركو أددا كيسا جرتو إسين كان كلما جرتو إسين كان مستشفاتو كيسا سلم نكومني توقف إبميك أبيون رغرغلا جلو كيسا أجندا بيتي أسبافتني أكان جتون زون سريدا توقو كان لما فاور رديتي وردي بي ديبسو مالك أبيو أكاشي موسى سنتي أنا كانت إنجرا يوجد مي مالتا مالك ما أدباهن جتشو كوتي إسكوساتا حرامك سوسا نقالو نمني وارما جتن يو حلال جتن اسمو بيانك سن في الدا يو حلال جتن اس بيانك سن ولتبو علماء كينيا بكتو قطاء وجني والمرياتي اتي كوتي جدي هاسون ايستنو جلا غداني ايسنو جلالك مالك ابيو إني بها إسا لا إنوس بالبلا وليك أبا يرو تكنولوجيا شيء موساتي بالبلتي إسانو بالبلا نمجلا كاسو أنا كان جدي أكاكوت إسينو مالجتا يوجد ولما ولي ناسا يركوك أبا harrak ishi taayimiin keessa haasa'anu yerimmoon hin ilaalamu yeroon taayimii bareedduudha akkanatti walii gallaa kottaa jedhamee baajetni magaalaa Finfinneetti haasa'amee dookumenti godhamee barreeffamee yaada qabdan irratti galmeeffamee irratti mallatteeffamee akka dhaloonni irraa baratu yoo gootan maal qaba usluuba haasaatu na dhibe malee harramsuu ittiin qabu hallalchuu ittiin qabu أبا قبلي أمو مني كن يتين حجي قدا باي يتين مسجد إجارة تابعي قوتو مسجد بادي يا جماعة بري جماعتين إجارة يونجده